Assalamu alaikum warahmatullahi harka fuunee jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya egaa irra aappii ajaa'ibaa shabakaa bilaasha jechuudha. Namoonni baay'een akkamii moobaayilii irratti daataa firii fayyadamna kan moobaayilii gadi nu dhisi jechaa turtu. Anis aappii tokko buusee ilaale haalaan dalagee sa'aatii dheeraa qaba. Aappiin kun bareedaa argata osoo hubadhee boodaan poostee isiniif godhaadha. Egaa hordoftoota kiyya daawunlood godhatanii akka itti fayyadamtanuu isiniin jedha. Aappiin kun ni dalaga dhibbaan dhibbatti ilaaleera. Moobaayilii irratti ni dalagaa, zeenii irratti garuu hin ilaale. Zeenii irrattis zeenii firii kan jedhu ni qaba. Bakka zeenii firii jedhu irratti yaaluu ni dandeessu. Egaa aappichi kun isa kana gabaa ammatti pilaastorii keessan keessaa daawunlood godhachuu ni dandeessu. Aappiin kun garuu haaraa guyyaa lama duraan jira, garuu egaa dalaguu jalqabee guyyaa lama bulee jira. Anillee ilaalee erga inni dalagee booda reef isinii poosti godha jechuudha. Warri daawunloodii godhatanii itti fayyadamaa jirtanus akka inni dalagaa jiru ni beektu. Aappii kana isuma duraatiin wal fakkaata, garuu qubee sadiin adda ta'a. Isa duraarra egaa aappichi kunooti isinitti argisiisa jechuudha. Kunoo jechuudha xiyyatti qabe kana VPN Pro aappiin kun duraan illee dalagaa ture jechuudha. Ammoo akka haaraatti deebi'ee akka ajaa'ibaatti dalagaa jira jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Egaa pilaastorii keessan keessa gadi buufattu gabaabumatti ni seenna jechuudha. Keessa yeroo tokko erga seenne kun beeksisa waan ta'eef irraa deebifna. Egaa isin sarara diimaa tuqaa sadan gaaraa kana jechuudha. Tuqaa sadii harka mirgaan jira. Isarratti yeroo tokkoof ni dhooftu. Irratti kilik gootu jechuudha. Sana booda gubbaa irratti online update bakka jedhu barreeffama gubbaa sana jechuudha. Yeroo tokkoof irratti gad rukuttu jechuudha. Update akka isiniif ta'e alaabaa biyya adda addaa isiniif baasuudhaaf jechuudha. Egaa haala kanatti gootanii booda bakka kanatti jechuudha. Bakka kanatti yeroo tokko gadi rukuttu. San booda kana isiniif baasa jechuudha. Serverii duwwaa tokko naaf baasee jira jechuudha. Akka yerratti akkanatti baase keessan irratti haala biraatiin baasuu danda'a baay'isee jechuudha. Kanaaf isin serverii kana kanuma irra godhadhe duwwaa tokko ta'us asharaa 10 yoo isinii fides waan isinii fide garuu irra godhatu jechuudha. Garuu tokkoffaa duwwaa 0 tokko irratti godhatan isiniif dalaga jechuudha. Egaa yeroo tokko irratti asaan booda ammallee bakka kana jechuudha irratti ni rukuttu. San booda haala kanaan isinii fida moobaayilii. Egaa haala kanaan moobaayilii firii lakkoofsa tokko irratti ni dalagaa, lammaffaa irratti ni ilaale garuu tokkoffaa irratti ni dalagaa. Zeenii firii wanni jedhu warri zeenii qabdanillee ilaaluu ni dandeessu. Moobaayilii firii tokkoffaa irra ittiin godhadha jechuudha. Egaa haala kanaan xumureetiin hin jira jechuudha. San booda bakka oof jedhu kana ooni goona. Yeroo tokkoof irratti gadi rukunna jechuudha. Bakka oof jedhu ooni akka nuuf ta'uuf irratti kilik goona jechuudha. Sana booda ni barbaada jechuudha. Garuu bakka kana ooni bakka jedhu kana yeroo rukuttan isinii qulfii wayii isinii fida. Qulfii sanatti okay gootu isin jechuudha. Egaa haala kanaan naa dalagaa jira jechuudha. Konnektiin kuni bifa isaa jijjiiree bifa bicaa ta'ee jira, sila diimaadha. Egaa haala kanaan naaf dalagee qulfii gubbaa irratti baasee jira. Yoo dalagee haala kanaan barreeffamni kuni halluu diimaadha gara kanatti jijjiiramti. Sa'aatii immoo yoo hidhaachuu barbaadan add taayimii kana irra gadi rukuttu jechuudha. Sa'aatii dheeraa isiniif kenna. Sa'aatii 3 daqiiqaa 50 sa'aatii 4 isiniif kenna waan ta'eef yeruma jalqabaatiif. Egaa haala kanaan isiniif dalagaa yaalaan isiniin jira. Galatooma.